dhimmi kun lubbuu wajjin wal qabata. Dhuguma dhimmichatu dhimma salphaatti ilaalamu miti. Quuqqaadha, aadaadha, seenaadha, duudhaa uummata Oromooti. Dhimmichatu booreedha. Booreen booreedha. Booreen kee booree kooti. Filmii afaan Oromoo Isaa Haaraa Booree. Artist Daniel Ittanaaf Malkaamu Bafqaaduutiin haalaan bareedee miidhagee barraa'ee of ta'ii film productioniitiin akka addaatti qindaa'ee qulqullina suur sagalee olaanaa ta'een hojjetame. Artistoonni Oromoo bebbeekamoo fi jaallatamoo kanaan dura sagalee isaanii reediyoodhaan suur sagaleen viidiyoodhaan ilaalaaf ajaa'ibsiifachaa turre. Akkasumas artistoonni Oromoo ola deemoon hedduun irratti hirmaatanii fiilmicha fiilmii addaa kan jechisiisan. Booree Onkoloolessa 4 bara 2016 jechuunis guyyaa gaafa dilbataa waaree booda handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Boolee galma hoteela kennaatti haala adda ta'een eebbifama. Fiilmii afaan Oromoo Isaa Haaraa Booree.